يبسا مجاسم مالف منتي في التول قل شتيه كني سيرب سو أيام خانة تفساتي تجاسم أنا برا قنا كست يوم كان نوفر ورمون توني سوما كان عبر توجه تاتين بيت وانغري اوكي هاي بر الدوسرة تثبت أتسيبا أكمل نو مال نظرة تثبت أساس دركان ولا دا يرتب فدات سومبر بانن سنسرات أنا أبر إساس رتب بدأت أسياتي سنسرات النتيا سيتوني وكا نانتاني هاللسون فيديو رابع متكوركي Oromo daf ifata wanni martireeti wain bodacha Oromoon tun gabbaate miskina maarree gootanii tollu rabshaa Oromootiin tollu. Orda, salaam alaikum. وعليكم السلام Atom. يا مي كايتا نجا Fayyada. Warda Ibsa eenyu gargaarsisuu edda baru. baruu miti saftii dhuftu warda ana finatis. Inaafinatu atuu qarshii kuma kudhan jette maallaqa sanuu hin galchinee jenna gaafa. يعني أما بيزي ده نما مدي له يرون كابو كي سوري Nama gargaartaa nama maddii dhuftas siin jeen. أنا ما مدي ده تنسى أنا تبرع إنت شو نما كاب Ifirin tarqa ifin godhin gaarikkii malee meekaappii dibatte. والله سامي قال أنت بنا تكون قبل زيدي ميكاب دي بدي تبدأ معي فولا خان ريكده سكرسيسو Warda dubbadhu ree. لا مرمك يا في أنا تكلا لبسالا كرتيلا Talaa. لك ميكاب ننتي بدي نجرتلا Yaa tarqa ifin godhin. ما إننا ندار ترى كفرنج تهدي ونجي نبى بوديما منيرة Angizee namni jalaan dubbannee naaraan beektaa miidha biyaati. هاي مالي فارتا وعليكم سلام جي إبسا خنا خفنا قولوا جرما إنت منيري Qiyyaa tokkoon na aarse qiyyaa dachaa santu na aarse wallaaya. Hedduu naare maaliif ni ta'a? مكينا أرسيو خاوندو مكينا أرسيو بر Laa. Ani amma dhuguma rabbitti wallahi ibsaa fi nasraan fedhu. Amma na jaga seetti ma. Ani amma ibsaa fi nasraan fedhu dhugumatti. Garuu ammoo jechiisaan mucaa kana hedduu na aarse jira lee. namni akka ibsaa miskiin jiru wallahi ibsaan tiktaakii kiyya kanarra gubuudhee gurubii keessa waan biqisee biraa haasoo inni sadiitti aboo tiivina isaa akka maqaan balleessine wallahi cubbuun gaarii miti Yaa wallahi cubbuun gaarii miti qabrii tana kophaa seentaa munira. wallahi jimaa kanaan hin kakadde muniiraan ibsaadhaaf akka waan ibsaan shara karaa labarratti noofne naaf ibsaa ibsaa ani ibsaa naaf ibsaa wal gaafanna rakkoon qabu dhiisee nammaami ammoo kiyyaan dachaas kuni uummanni kun cidhaa lolanii ani ilma sabaati gizee ju eenyutu ilma sabaan ta'ini uummanni arrachi bee kiyyaan faltiin kun maaliif akkana namarraa na dabanneenni maal ta'e qooye gabbaati gabbiidoo dalagaa Wallahi akkamatti waan qaqqabatu godha nama qaqqabatte beektaa wanni marti sanumaaf jechuudha. Qaba Oromoon na gargaartee ta'e. Numa jaaba takkaashawanii ilma qofaati bar eenyutu ilma gandaati ilma gandaa eenyu ganda 15 mata namni akka isatti hattuu ni jira biyya 15 mata ilma gandaa yoon ta'e immaa biyya namaa biyya hattummaan biyya 3-4 mata inni. Isi loko daa garu ayyarate. Sunu. Oggudaka anamma wallaggaa taa'eetiin jira gimbiin taa'ee jira wallaggaa. Bakka mee una warri ijoollee wallaggaa kottaa seenaa siifini ma wallaggaa. Warda ilame. Takkaamu afaan wallaggaa naaso maaliifi afaan xiyyaqaniin roga xiyyaatii naasaa ifa. Ilame warda isi sirraan bareedu maal beektaa haala kana awwaaloltuu waan hedduu takka. Hattuu gara. Amoorri maalis kun wallaggaatti garaajaa ture diti. Anjoollee wallaggaa meeqaa dawwalee naafi miidhaggeeffatu. Hattuu haalli kunis. garaajaa nama dalagu ture wallaggaatti. Ilame ni bokkota. Ijoollee argee sabbatii dhaqee garaajaa dalagu. Ciao warda. Arragataa maaltu naangeetti nama ragataa. Dhaabi gaa godhame dhaabi sin jee maal jechuun nama dhageessu. Moca laaka. Dhaabi sin jee dhaabdu. Moca laaka ibsaa koolama horrooti. No dhaabi sin jee mi dhaabi bas khalaas deebitee ammas ifin xiqqeessin amma guddataa jirtaa mi fiifu. Muudii tanarraa baatee jirtaa mi silaa namni ragannoo soo jiraatte. Qaramiin guddataa jira duraan inni xiqqaadde duraanan. Muudii arrabarraan baana ilaamee ilaalla nama arrabsuun kun maali? Nuti nama nuti ino dhufee jira laalama rabsha dhageesse namatti nuti ani wallaggaa dhaggeeffadhu wallaggaa waggaa meeqan taa'e beekta ulaakiin hin afaan argeeti gaafa kijiboo kadhaddadda inni kan sirrii waa sawaa jirru afaanuma kenna beekta afaanuma Oromooti. Inas loqodaaf ta'ee kaanis kun nu walii nu galche kun waan wal nu nyaachisu miti beektaa.
المسابات اللي قلت بيك المسابات بيك المقندام كنافو المقندات يوم اللي تأيه أبو ما فرق يواني يا أخي ده بانو رايت يا شباب شابي ترى رادي تاتي السلام عليكم. وعليكم أكم جرتن؟ فيا يا ما كان رفت إبسا نتي أرجعتني إنجلشاني منير عن إنجلشا ججبا أنا ديمو ندق فنا بغن غن نوي دنيف ساخي يا كم يا يثبت ساكت الجنة دق فنا أس واردا أس هم برباطي سات هذا أدراشان كبا منشان كبا لا دايركت من بخبرات أن بيا فرنج إنجرو تو بينجرا خلاص ما لدوا ما ركاز ولتي بنوا تاني ريامات بوترخات وتي إنها سيف تاسومي ومن أنا سأقوله خسفوا أدا فا أنا تلي فيديو مرا ولا أيه ديفي دبردو ما جتن نو ورنتكنا السلام عليكم أمتك قالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جرة أكم جرتن؟ أكنو تسمع لبوف. ati afan ke markete wala tini ragab diete anda chas rada chas du batao jira na fi da chas wololle ta dandem nemo da chas lolle din dandem nemo arab se timo akam ta dandem sidu bajrami marra ta dandem ne video sandalagum barbachi sesi Ayau kan darbeero ariitti darbeera amma bakka yaa'u so. Matan ke mira mukana kan sabuma tokko. Kan mira nagi asna da ke fadu. Gaafa rakkoo tokko gaafa raawwatu tokko barachuu kan warra baay'ee arraba. Mucaa kata mira nagi ni mucaan jechi inni jecha keetiin deemaa jira malee jechi isaatiin deemaa hin jiru takka farati. Akka mucaan lolee viidiyoo lolu hin godhinsi lolaa jira viidiyoo irratti bakka isaa buutee maaliif loltaati? Eenyu isin hin loleesin? Dhugaa rabbii alootuu lolchiisuu barbaade qaata sabni wallolee yookaan immoo rakkoon tokko uumame ani akka mataa kiyyaatti isa gorsi abshur jedhee dambira dhaabbataa jira abaluun arrabsin isa kami kan nuti nama gaddeebisne yookaan immoo yaada nama fokkataa kenninee beennu miidiyaa kanarratti yoo si teessii fakkeenyaaf dhugaa rabbii yeroo majammaraatti kabajaan halkan guutuu yaada nurraa fuutee hanga birrii 50,000 fakkeenyaaf dachaas kana gargaarsifteetta. galatani kabda garuu haa ta'u malee rakkoon Di wadaza. Dia mencita. Nak kena jenis kita. Nak kena jenis. Maitan. Muni lah berdu. Warda lagi fadu anta kan sima. Warda. Sagalan tu jenir timi. Lagi fadu. Yoo gartee walitti haara qabaatan si bitachas bakka itti waliif fayyidan nama walitti ittiin fayyadu jira waliif fayyida yoo walitti haara qabaatan nagaa ol fiddee neettee gabbuuftee wanna jujjuu tana dhiisi dhageeffadhu kallattii dhaa waan inni sitti haareen haati dubbatu yoo itti haarte kallattii itti dubbatu maal rakkoo qaba walitti naqaa maal jechuudha kan ati maal haasa'u jirta sa No, easy. Afaan isaatiin haati dubbatu ilaal waan walitti balleessanii beekanii isin lamaantu walitti dubbata kallattiidhaan. Dachaastu natti haasa'u qaba malee mucaan sun natti haasa'uu isaan barbaadu. Yoo ta'e dachaas yoo akka nama takkatti wardarraa rakkoo qaba jee as bee viidiyoo dalagee wardaa waan kana na gootee jee hana himatu. Dachaastu natti haasa'u qaba malee bakka kanatti sallampo caamii wajjin natti babbaxaxasaa wajjin haasa'u takka farratti dhageeffadhu. Waan inni haasaa jiru dhaga'ee jirtaame sakaram kutee maalitti haasa'u jirti. Karam kutee caalaan yaa an dachaas naafi dachaas wallabbiin qabnu wallolan qabnu viidiyoo namni ummaa isii irraa kafalattee qiimii jettan qiimii an dachaas nama ajjeesee nama dindeemne waa godhee nama dindeemne akka nama takkatti haasoo sanbira kunnee jira dhageeffadha isin fidhima kun immoo dachaas miira keessa naqee jechuun
mucaan kun mucaa Oromootii miti ani jimmaadha ilma sabaatii miti maarree miti kana dhiisiditi namni hundi Oromoo majiiditi nama takka gaafadhu malee ustee nama hunda qaqqabatiin dachaas yaada namaatiin hin deemi yaada sammuu keetiitiin hin deemi amma durallee si gorsee jira allaan. Dachaasitti yoo kanite dachaasitti kanneen jala kana jirtaami dachaasi kanni dachaas na waliin haasa'u kalaas tana bakka antanii nama barbaadu. Dachaas viidiyoo banadhu. Dachaas anaa dubbisuu fedha anaa dubbisuu fedha. Dachaas wardaa waan qofa naanaa jiru anaaf inni jechuun nagaan adda deemne nagaan wal biraa deemne viidiyoo harkee dawwalee viidiyoo san gaafadhe rabbiin adagaa gommaa naa kannu anis hin beene ummaanis hin beene gadhiisni dhaabime dachaas kanaa dubbisuu fedha. Samboodatti ani qiimii isaan janan qiimii mootii irraa fuudhe moo qiimii maaliin itti qabadda sambooda nan galshu waa'ee namaa. Tammo gaafa dheengaddaa san balleessine dhugaa jenne nu hundi keenyaa balleessine jenne dubbanne. Tasan biraa kun immoo wanti dachaasi kan dubbadu dachaasme. Wardaas mee dhaabbatu dachaas anaa dubbisa dachaas dachaas. Dachaas. Dachaas hin dubbatu. Deebbaanan. Ati laal deeb dhaggeeffadhu fokkoraa dhiisi okay fokkoraa dhiisi ani rakkoo dhuunfaa rakkoon irraa qabaatteeti rakkoon sirraa qaba jiititi na kootu immoo fokkoraa sirra fokkortee maqaa namaa yayyaamtu dhiisi maqaa kiyya baasi alaa jambi na godhiyaan. Digalee. Oja maalin si fokkoraani waa. Warda. Maal walirraa qabna iyyee si fokkoraan. Wardaan qiimii itti qabdi jettee deeggaddaa haasoite qiimii adeessan nagartee naa qiimii itti qabatu. Dachaas dawwaleetiin gaafadhee nan akka nama takkatti dawwalee gaafadhee wardaa teenya badlee fedhiifa manaan jee. Yaada yoo walirraa fuune walirraa fuuchuudhaaf fokkoraan moo aniifati. Warda. Wal fokkoru wanti barbaachisu hin jiru. Galee. Yaa. Mee muniiraatti itti haasee mee muniiratti banadhu viidiyoo. Mee daqiiqaa takka naa obsi dachaas kanaa waa gaafachuu fedhanii. Dachaas ni dhaga'ama. Dachaas hin jiru. Bira jira dachaas dubbatu haa. Muniira. Hin dubbatu dachaas. Dachaasin baanaa bari hin dubbatu. Networking qabdu. Ayi xiqqoo networkiitu qabaara Muniira. Tole hayyaa guutaa kana dubbisi jeen. Yaadee jechuun dingataa malsiin taane walirraa fuuna hidhee dubbachuun barbaanne garuu inni si gal. Tole hayyaa inni dhageessaa dhaggeeffadhu bakka inni dubbachuu barbaada. Warri as jala jirtan Oromolleeni dachaasilleeni dachaas guyyaa dura dhufe mana maayikii anaafi maayikii teenyee hibboo wal gaafachuu jiru taphachuu jiru mana maayikii keessa dhufe guyyaa duraatiif na dhukkuba je'ee achitti isa gargaaree turre 15,000 dhaggeeffadhaa obboleessa keenya guyyaa sayyaa'ii takka hin qabu ture muuturra kaaddu amma akkuma akkas jettee dhufteen wallee bareedduu nu dhageessistee nutilleen siif gammannee hedduu anilleen dubbadhee mucaan kun fakkeenya akka Hacaaluu Hundeessaati jennee sabboonummaa keetiin wal si qabsiisnee akka ati bakka guddaa geessuuf si hawwinee turree jechuudha. Tana keessatti har'aati silaa sabboonaa dhugaa ilma Oromoo taate Oromoo jidduutti haada histii takkaa haada yaa'iidhaa nu jidduutti hiniitu. Yoo silaa nuti balleessinee ijoolleen tun balleessiteellee manguddoo qabnaa keessaan waan namatti himannu qabna. Itti himattee yaada bareedaadhaan namarraa yaada godhattee
seeraalillee siif adabuu qabanii jechuudha. Bakkuma deemtutti ijoollee hunda bakkuma deemtutti nama hunda akkana na godhanii akkana godhanii ittarra galataa haala buutillee akkana na godhattee waan akkanaa kanaati. Oromoo jidduudha dhiisi dachaas. Sirraa hin bareeddu dhiisi. Dhageessee hin bareeddu. Oromoon takka si jaalattee takka si jibbitu hin jirtu. Oromoon Oromoo takka jaalattee takka gadi hin qabin. Oromoo yoo si balleessite gartee Oromootti himatta. Kanaafuu waliin hin fitinii obboleessa keenya si jaalanna si kabajnaa feemasa taate baga taate siif gammanna ammoo deemtee nama komachaan olin namni nama komatu ni jibbama sa'a 20 kun nama komachaan olin dhiifamallee naa godhi ani sumaafi eeggadde mucayyoon takka sirra bilbilteeti biraan taa'u jira mucaan tokko Ameerikarraa doolaara 5,000 kannaa fi mucaa sannoo yaamaa jee mucayyoon sirra bilbiltee mucaan si gaafachuuf Ameerikarraa hogguu si dubbisu ilma haadha sale jettee ni baate jechuudha doolaara 5,000 dhorkite wallahi waqassum billah mucaa doolaara 5,000 si erguu deemu ilma haadha sale jettee nagamu warda ewa bakakati mucaan itti bilbiltee mucayyoon mucaa sannaayaa maajeeni wallahi doolaara 5,000 ergaa bijee Ameerikarraa namuma nuti beeynu beeytee nama artistiiti itti bilbiltee akkami dachaas keenyannaan ilma haadha sale maal abbaa keetii feeta jee way dooraallee 5,000 kiyyanaa hafee jee mucaan ilmi namaa tokko tasgabbiidhaan deema malee akkanumatti kadeemu jibbaa magarsaan deemin nama si jibbullee fitti dhiyeessaa ka ilaalcha hamaa si qabullee amala gaariin deebisaa fi namni akkasitti nama haammata malee nama deemu hunda akkana na godhan jechaa hin oolin dhageessee kanaafuu angama kiyyaatiin wallaahi annalleen tuyne silleen tuyne garuu ammoo ilaalchi ati ijoollee teenya sirraatii qabdu osoo feemasaa hoo taatee bakka guddaa hin gahin hojiin tee gaarii miti ati fuula duraafillee yoo karmatti fuftee hojiin tee gaarii miti chaash natti hin tolle dhiisi firraa ijoolleen si dura feemasaa baga feemastee nuti siif jaalannaa obboleessa keenya Oromoo waliin hin dahinis hin jaa fitadde hanganuma laal likkuma deemu galatoomi muniiraa teenya galatoomi wanni beekuu qabu dachaas dhugaa dubbii muniiraa tana kajiban joomman dhibbaan dhibbatti akka dhugaa ta'e nan fudha maal ennaan dachaas irra dawwaleetin guyyaa kanaatti si gargaaraaf jiran nan gargaarin naan jee roottin cufee kuteen way qaalicha kun hin deenachinna wallaahi watirlaahi an gargaarsa kee hin barbaadu naan jee akkasumatti cufee kuteen karaa umaree san kutee jechuu tartiibatti qabadde wallaahi watirlaahi sin hin jaa ammeedha mana keetitti Dai mana kayda wardaan ni jirti zamanu ni jira murti guutuu ni jira jarri kureeta injiran alla muniira sagalee tana nin beekaga ayyuudha ayye ayyuudha deematu sidumaa amma viidiyoo waraabee gadhiise baate viidiyoo inni waraabee keessatti nama abbaa ibsaa jaalalaa jaadiin gargaarsa guyyaa gargaaru naa qabanitti namni ija hin qabne gurbaa ija hin qabne san gargaarra jaadii gurbana waraanu deemu murti guutoo jaamusan warda zammaanoo jee maqaa achi mana kee hin jirre jarri kun hundi edan jiran viidiyoo isaa seenaa dhaggeeffadha wallahi dachaas ati wallahi hin taane maali akkana kijiboo kaafadde dhaggeeffadhu ani amma dachaas dhaggeeffadhu naaf ibsa abbaa jaalalaa wallahi ayyoo rakkoo irraa qabaattan dachaas nin jiran isinin mootirra kaadhu warda daqiiqa takka naa qalli wanni beekuu qabdan ana akkati mana kiyyatti kabajaa isaa kanne san deemee viidiyoo na warra wara wallaahi watirlaa feemasoota tuttuqin fitti ana kan sitti hima zamaanuu irraa feemasoota guutuu laayitte waliin geesse warri lafaa dhaggeeffadhu fiifuu nuti feemasoota kana gartee wallaahi akka rabbi sodaatanii deebi'anii nu kadhatanii nuutu sadaqaa isaanii guura gidee rakkatan nu dhufa warrummaan lafaa kunu abbaa qabeenyaatiin jalqabii namni feemasni isaanii oli malee isaanii gadi miti ati feemasa dhabnaan abbuma namuma hundaa'uu dhabde dhugaan sitti himaan feemasni yoo si dura dhaabbate waan takka agartu fuula duraafillee yoo taphallee baafte sabskraayibii namni si godhu hin jiru ijoollee tanaa wajjin nagee buusii nagee wajjin jiraadhu dhugaa barbaannaan anta dhugaatiin siin jaa ani nasraa gursum wallola qabna ibsa abbaa jaalala wallahi wallola qabna isaan sirra jaaladheetii mitiyan ammoo dhugaan jirtu haqarra dubbachuudhaaf ati dogongora jirta dogongora guddaa jirta dachaas feetu fudhadhu feetu jibbi guyyaa dheengadda dhufte amala gaariin dhufte hanguma xiqqaa beekamte hanga beekamte san keessatti kaatee nama waliin laaqu seenti ati bakka guddaa naman geessitu dachaas keenya daandii ammarra deemu jirtu kana if duuba deebii eessaan jira jii if laali obboleessa rabbii sitti himnee jirra galatoome.
dubbadhu ibsa. maal dubbanna wallahi bari maal beekta xabaayii waa namaa fuudha barbaada miskiinummaa miti hawaasii fuudhu sii galee amala qabaachuu qaba abbuma fadheefu sii galee ayizoo aboo islaama odoo uummata amaaraa kana ta'e waynee yenee geetaa waynee maarree jee wallaahi lazim qaatta ka kaanii kaan sabbata hidhachiisee wawwaachise dhugaan isin hin jaa namni hoggoo waa fudhatuu deemu hoggoo waa namarraa fudhatuu deemu ayizoo ishii gooftaa koo jee fudhata akkatti mitan sabaa kana takkaan dhageenya nama takkaa gargaaramuu deemu akkasi fachaa wargeen beeku obboleessa kiyya ani sirrallee hin beeku amalla akkanii kuni waa namaan fuudhu namni waan harka namaa tokko jiru waan keetu akkasitti fudhattu inkaan san dhiisi waan kee odoo liqiimutti kan itti akkasitti fudhattu girrisaan as jala akkatti gaafa kan akkatti girjoo sun wooma takka siin goone no mubaarakatti illee si keessa waan takka si godhu danda'u tanii miti garuu waa namaa godhu andu waan sinitti himan warri ajaraatilleen dhugaa sinitti himan isinii mucaa maraachitanii mucaa akkana guutanii warri ooyisaa jirtan isinii dachaas akkana kanaan deem bakka kanaa kanatti akkanatti hin dubbatin ustee amma ammas kanaa wajjis waan hin taane naasayin viidiyoos akkatti miira keessan galin sii galee wanni harka namaa jirtu takka argatuma takka dhabaa tanaa fi yoo tolte amala tolte haala tolte ni argatta itti jaanii sanii achitti abal maarree akkas godhatanii akka namni innillee namarratti kaka'u innillee namarratti viidiyoo maru namnu akkana jira jee mucaa karaa raameessaa jiru isini inni tokkoffaan isini inni lamaffaan deevi jechuudha akkas inni silaa dhaggeeffadhu dachaas waan ta'eef sitti hima dhaggeeffadha dachaas amala miidiyaan beeku dachaas amma miidiyaa dhufe waan taateef girrisaan kun okkuu cinaa koomantiidhaan lelelelelele jan akkuma waa isaa godhanse girrisaadha waan akkasiin godhu wallaahi sigalteema namni nama tokko nama dhuunfaa dhiisi namni akka biyyatti Harargee fi Walloo fi barana gaafa beelaan Arsii beela baase ijoollee feemasoo taati malee girrisaa miti habiibii na dhageesse yoo milkaa'uu barbaadde uummata feemasaatiin wajjin wal ta'e nam tokko osoo rakkoon qabu nama tokko nama lama dhuunfaa hunduma hogguu qaqqabachaa deemte ilaa artistii amma dheeteeti eenyu galataa labu masitu qaymee maalti godhanni hoo sirba isaa Oromoon jaalattee dhaggeeffachuu jirti ilaa achii jechuun nama si dura wallisuu ture subhaanallah wallaahi ani ma kana maslaateetii fi malee ani waa takka illee masqeesaan qabu sigaltee sanaafuu tasgabbaayii deeme habiibii karaarratti deemu jirtu kun karta akkasiin geessu if duuba deebi'ee isaan jira if laali amma miidiyaa dhuftee miidiyaan baxaabbatiin afaan beeytuun beeshaada waay ni galataan sirba irraa fudhatee si wal dhabdee qabanis seebar dubbii sana maaltu galataa tanan dhageenye azaanuun namatti ture ani deelaal akka namatti na dhiisime imbiyyoo afaan maarati wal keessa waliin jiru yoon sirbu akka sirbatti beeka akka galataatti imbiyyoo maarre si maaliif galataa tuqe si galataan maal irraa godhe viidiyoo dalagee moo video dalage wallahi video sana fira video dalage amma kun over amma video dalage galata biyo je golilla ke akana mai bareeda baase bareeda dhaggeeffate oromoon qabdu akka galata sirbine